Trump gara White House wayita deebi'u wantoota akkaan eegamaa turan keessaa tokko dhimma Iraanii. Dhumarrattis kan eegamaa ture ta'eera. Donald Trump dhiibbaa guddaa Ameerikaan Iraan irra keessee turte sanada dhimma kana ilaallatu mallatteessuun itti fufsiiseera. Sanada mallattaa'e keessatti Trump jaarmiyaaleen US kanneen akka ministeera dhimma alaa, ministeera maallaqaa, ministeera ittisaa fi ministeera haqaa qoqqobbiiwwan kanaan dura Iraan irra jiru akka cimsanii fi galii Iraan akka dadhabsiisan ajajeera. Sanadni kuni ministeerri dhimma alaa biyyoonni galoo galaanaa Iraan waliin hariiroo dinagdeef daldalaa akka hin qabaanne dhiibbaa uuma. Haa ta'u malee Trump wayita tarkaanfiiwwan US Iraan irratti fudhattu mallatteessu akkaataan dubbii fi yaadonni inni kaasaa ture ajaja inni mallatteesseerraa xiqqoo addadha. Maaliif Biraanuu Gammachuu kana qopheesseera? Yaada Iraan irratti kenne keessatti tarkaanfiiwwan mallatteessetti akka hin qubnee fi gaabbiillee akka irraa qabu waan akeeku dubbateera Trump. Ajajawwan inni mallatteesse hundi isaanii kan hojiitti hiikaman akka hin taanes dubbateera. Trump marsaa kana akka duraa miti. Marsaa duraa yeroo aangoorra ture Iraan irratti dhiibbaa cimsee ture. Tarkaanfiiwwan ajaja pirezidaantii qofaan fudhataman hedduu turan. Kan isa dura turan Joe Biden dabalatee pirezidaantonni US hedduun Iraan dhiibbaa cimaa keessa akka galtu hojjetaniiru. Amma garuu Trump tarkaanfii cimaa ta'e akka fudhachuuf hin deemne akeekeera. Trump wayita tarkaanfii Iraan irratti fudhatamu ilaalchisee ajaja mallatteessu sanada mallatteesse ajaja pirezidaantummaa yookaan immoo executive order jechuu dhiise sanada nageenyaa biyyaalessaa pirezidaantiin mallattaa'u yookaan national security presidential memorandum jedhee moggaase. Kun Iraaniif akkasumas tarkaanfiiwwan seeraa fudhataman irratti hiika guddaa qaba. Ajaja kana kan hojiirra oolchan jaarmiyaalee waliigaltee kana keessatti hiraman yoo ta'an ajaja kallattiin pirezidaantii irraa kennamuun tarkaanfiiwwan fudhatamu jiraachuu dhiisuu mala tarkaanfiin seeraa salphaa ta'a. Kana jechuun Trump dhimma Iraan salphisee itti deemuuf jedha. Kun ammoo haasaa dippiloomaasiif karaa saaqa. Yeroo barbaadetti adeemsa seeraa tokko malee ajajoota mallatteesse keessaa kan fedhe haquu danda'a. Trump wayita dhimma Iraan irratti sanada mallatteessu pirezidaantii Iraan Masud Pezeshkian waliin mari'achuurraa mormii akka hin qabne dubbateera. Yoo yaadni marii jalqabaa Ameerikaarraa dhiyaateyyuu rakkoo akka hin qabne cimsee dubbate. Waa'ee Iraan dubbii jabaa dubbachuurraa fedhii guddaa akka hin qabne kan ibse Trump kaayyoonsaa Iraan meeshaa waraanaa niwukileeraa akka hin dhanne gochuu qofa akka ta'e ibse. Pirezidaantiin kun miidiyaa hawaasaa isaa Truth irrattis Iraan biyya guddoo biyya milkoofte akka taatuun fedha. Garuu biyya meeshaa waraanaa niwukileeraa hin qabne akka taatuun fedha jechuun barreessan. US Israa'el waliin ta'uun Iraaniin barbadeessuuf oduun jedhu gar malee arbeeffame odeeffame jedha Trump. Waliigalteen nageenya sagantaa niwukileeraa akka milkaa'uun barbaada. Kun Iraan nagaa akka qabaattuu fi sirriitti guddattu gargaara. Kanarratti atattamaan waliin hojjechuu eegalla. Yoo kanarratti waliigalle ba'a giddu galeessaa keessatti gammachuu keenya ni ibsanna. Waaqni ba'a giddu galeessaa haa eebbisu jedhe. Dubbii pirezidaantii Donald Trump kanarratti qondaaltonni Iraan of eeggannoodhaan deebii kennaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbas Araghchi dhimma kanarratti fuulleffachuu wayita dubbatan xiyyeeffannoo waa'ee gabbisa niwukileeraa yoo ta'e waan milkaa'uudha salphaadhas jedhan. Filatamuu pirezidaantii Masuud booda rogeeyyiin waa'ee sagantaa niwukileeraa Iraan US waliin mari'achuutti amanan hedduun aangootti deebi'aniiru. Hanga Trump kakuu seenuun gara White House-tti deebi'utti torbanoota turan keessatti yaadni qondaalonni Iraan kennaa turan Teheraan mariif qophii ta'uu waan agarsiisu qaba. Ammoo yoo qoqqobbii haaraan yookaan tarkaanfii cimaan Iraan irratti fudhatame carraan marii kun gufachuu danda'a. Dureen olaanaa Iraan Ayatollah Khamenei ajaja US irraa darbuuf akka hin jilbeeffanne itti fufinsaan ejjennoo isaanii ibsaa turan. Pirezidaant Trump afaan mi'eeffate jechoota erga araaraa baataniin dhimma Iraan dubbatus ajaji mallattaa'e garuu ammallee tarkaanfiiwwan jajjaboof keessaa qaba. Yoo guutummaatti hojiirra oole Iraan irratti dhiibbaa dinagdeen alatti miidhaa guddaa geessisuu danda'a. Trump imala pirezidaantii ta'uuf taasisaa ture keessatti kanneen isa marsanii turan Iraan irratti dhiibbaa cimaan akka jiraatu warra cimsanii deeggaranidha. Hedduun isaanii garee Israa'el sirna duriitti cichan yookaan right wing warra ta'anidha. Yeroo ammaa mootummaan Iraan laafeera waan ta'eef yeroon bulchiinsi namtokke yookaan immoo bulchiinsi afuuraa obba'u amma jedhanii amanu. Waa'ee Iraan xumuruu kan dandeessus Ameerikaadha jedhu. Trump yaada isaa gara Iraan waliin mariif ulaabanuutti luucca'uun garee kanneen Ameerikaa Donald Trump gara aangootti erga dhufanii dhimmoota falmisiisoo ta'an akka addunyaatti mata duree ta'an baay'ee dubbataniiru. Dhiyootti kanneen jedhan keessaa immoo lammiileen Gazaa lafa Gazaa jedhamu irraati bahanii biyyoota naannoo ollaatti akka qubatanii laficha immoo misoomsuuf Ameerikaan akka barbaaddu akka fudhattu dubbataniiru. Biyyoonni lammiilee Gazaa fudhattu jedhaman immoo biyyoota kanneen akka Masrii fi Joordaan fa'idha. Egaa Donald Trump kana haa jedhaniyyuu malee hagam isaaniif milkaa'uu danda'a. Seera idila addunyaatiin immoo akkamiin ilaalama. Biyyoonni kaanis biyyoonni baha giddu galeessaa irra jiranii dhimma kanaaf deebiin isaan kennan maali kan jedhu mari'achuudhaaf waa'ila koo hiikaa fi tasaa wajjiniin as stuudiyootti argamneerra. Hiika gaafa kibxataa kana dubbachuu isaanii nutiyyuu gabaasneerra. Amma xiinxaltoonni maal jechaa jiru? Trump waan jedhan kana dhugumaan milkeessuu danda'u? Amma maal
maaltu jedhamaa jira isarraa haa jalqabnu milkeessuu danda'u yookiin immoo deebiin biyyoonni kennan maali? Tole galatoomii Firaa'olii amma kana milkeessuu hin danda'u gaaffii jedhuu fi bifa garaa garaan ilaaluun gaariidha. Inni tokko seera kamiin deeggaramu yoo jette Tiraampiin Gaazaa dhaqanii to'achuudhaaf sababni isaa Gaazaa uummata Filisteemtu keessa jira waan ta'eef dhaqanii to'achuudhaaf seerri isaan deeggaru hin jiru akka seera idil addunyaatti. Garuu immoo Ameerikaan bifa ittiin to'attu bifa garaa garaa qabdi. Sababni isaa biyya addunyaa irratti diinagdeedhaan karaa hundumaanuu guddoo taate waan taateef Ameerikaan ulee ittiin nama sodaachistu baay'ee harkaa qabdi. Fakkeenya salphaan sii kaasa. Karansiin addunyaa yookiin immoo maallaqni addunyaan ittiin daldaalu inni guddaan doolaara Ameerikaati. Kan biraa immoo baaga dugaleessaa dabalatee biyyoota hedduu kan deeggaru Ameerikaadha. Fakkeenyaaf amma biyyoota akka Joordaan yoo fudhattee biyyoota akka Masirii yoo fudhattee waggaatti Ameerikaa irraa doolaara biliyoona lakkaamuudha kan bifa deeggarsaatiin kennamuuf jechuudha. Fakkeenyaaf amma karoora Tiraamp dhiyeessan kana biyyoonni hundumtuu mormaniiru. Masirii dabalatee Joordaan dabalatee Sooriyaa dabalatee uummata Filisteem dabalatee kan deeggareen jiru muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyaahuu malee jechuudha. Masiriin uummata Gaazaa keessa jiru hin fudhadhu yoo jette waraana Masirii qofaaf doolaara biliyoona 1.3 oliidha kan ishiin waggaatti kennituuf jechuudha. Kanaaf maal gooti uleen ishiin tokko doolaaruma kana jalaa qabuudha yookiin immoo gargaarsuma kana jalaa qabuudha jechuudha. Kanaaf maal gooti Masiriin kana fayyadamuuf doolaara kana dhabuun barbaaddu deeggarsa kana dhabuun barbaaddu deeggarsi biraas waan baay'eetu jira jechuudha. Walitti dhufeenya waggaa dheeraa qabu baaga dugaleessaa keessatti michuu jabaa Ameerikaan qabdu keessaa Israa'el taanee kan jiru eenyudha Masiriidha jechuudha. Sababni isaa karaa ulaa galaanaa Suez Kanaal jedhamu sana waan ulaa galaanaa daldalaa cimaadha waan ta'eef Ameerikaan sana dhabuun barbaaddu. Masiriinis immoo Ameerikaan dhabuun barbaaddu. Fakkeenyi biraa immoo maalidha Gaazaa deebisanii ijaaruudhaaf jechuudha. Ameerikaan hin jirtu yoo ta'e Gaazaan deebitee ijaaruu hin danda'amu. Sababni isaa deeggarsa idil addunyaatiin Gaazaan deebitee kan ijaaramu. Kanaaf Ameerikaan karaa itti dhaqxu karaa baay'ee qabdi siin jechuu barbaadeen. Seera bira dhaquu iyyuu isheen barbaachisu. Waan itti si jalaa qabdee tole si jechisiistu baay'ee qabdi jechuudha Ameerikaan. Egaa yeroo dheeraadhaa fi biyyoonnis hawaasni addunyaas kan dhiibaa ture yeroo marii Gaazaa fi Israa'el gidduutti taasifamu. Gaazaa fi Israa'el furmaata biyyoota lamaanii akka qabaatan yookiin immoo gara achiitti akka deemanidha. Waan Tiraamp amma jechaa jiran garuu ciruma isaa gara achiirraa kan deebisu fakkaata. Kan akkam gochuu danda'a jettee yaadda? Amma gaaffiin suni gaaffii waa'ee furmaata biyya lamaa hafuutiyyuu Gaazaa keessa jiraachuun uummata Gaazatiif iyyuu gaaffii keessa galee jira jechuudha. Gaaffiin furmaata lamaa amma inni waan biraati. Amma uummanni Gaazaa keessa jiru mataan isaa Gaazaa keessaa bahee Gaazaa naamisoomu kan jirudha gaaffiin amma jiru jechuudha. Netanyaahuun gaggeessaa jalqabaa erga Tiraamp gara aangootti dhufe gaggeessaa jalqabaa gara Ameerikaa daawwannaa hojiitiif deemedha jechuudha. Waan achirratti dubbatame namuu dhagayeera. Maal jedhe Netanyaahuun gaafa waraana Gaazatti eegallu kaayyoo 3 qabna turre jedhe. Kaayyoo 3 keessaa maalidha Gaazaan deebitee Israa'elitti yaaddoo akka isheen hin taane gochuu baay'ee giddu galeessaa waan inni fakkaatu jijjiiruu fi Hamaas Gaazaa keessaa dhabamsiisu kan jedhudha. Kanaaf kaayyoo kana qabannee waraana kanatti galle kana milkeessaa jirra. Kana immoo gara sadarkaa oliitti ceesise kan nuti yaanneen olitti ol buute Tiraamp jedheeti kan inni dubbate. Kanaaf waan Tiraamp dubbate kana xiyyeeffannoon ilaaluun gaariidha. Waan namni biraa yaanne Angilii yookiin immoo ija biraatiin ilaalee waan ta'eef kana akka furmaata gaariitti ilaaluu qabna jedheeti kan inni dubbate Netanyaahuun Waashingitanitti. Kun maal lamatti agarsiisa dubbichi dubbii cimaadha. Gama imaammataan yoo ilaalle otoo Tiraamp miti ta'e fakkeenyaaf otoo Joo Baayidantu yeroo kanarra jiraateera ta'e wanti addaan ta'a jettee yaadda? Garaagarummaa guddaa qabaata. Sababni isaa kun tarsiimoo hariiroo alaa warri Dimookiraatotaa fi warri Rippaabilikaanotaa qaban irratti kan hundaa'udha. Warri Dimookiraatotaa akkuma beekamu mirga namaatiif warra dhaabbatanidha. Sababni isaa lafa waraanni jirutti lafa sarbamni mirga namaa garaagaraa jirutti qoqqobbii kaa'uudhaan deeggarsi namoomaa akka dursee qaqqabu gochuudhaan warra mirga namaaf iddoo kennina jedhanidha. Yaadattoota waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffame irratti Joo Baayidan qoqqobbii akkamii Itoophiyaa irra kaa'an ammayyuu kanarraan kan jiru ni beekama. Waraana Gaazaa keessatti gaggeeffame irrattis boombiin illee gara Israa'el akka hin deemne gochuudhaan Baayidan qoqqobbii Israa'el irra kaa'anii turan. Tiraamp gaafa dhufu maal godhee qoqqobbii sana deebisee kaasuu qofa osoo hin taane tarsiimoo warra Rippaabilikaanotaa maalidha? Fedhii Ameerikaaf dursa kennuudha. Mirga kee fi mirga dhala namaa addunyaarra jiruuf falmoo toon ta'in inni taanee dhufa jechuudha. Wanta Ameerikaan addunyaarraa barbaaddu
fedhii dinagdee ta'uu danda'a, fedhii siyaasaa ta'uu danda'a. Akkaataa Ameerikaadhaaf ta'utti hojiirra oolchuudha. Ameerikaaf dursa wanta fedhii Ameerikaaf wanta baasii qusachiisu gara kaazinaa Ameerikaatti deebisu kanneen akkuma USAIDdhaan akka dhaabbatu godhan sana jechuudha. Kanaaf isaan tarsiimoo alaa garaagaraa waan qabaniifidha. Otoo Joo Baayiden jiraataniiti inumaayyuu maaltu dhiibama silaa ajandaa guddaa kan ta'u Israa'el akka two state solution jedhamu sana biyya lama Israa'elii fi Palestiin wal cinaatti biyya walabaa ta'anii biyya ollaa ta'anii akka waliin jiraatan kana kan isaan jechaa turan jechuudha. Tiraamp gaafa aangootti dhufanii maalidha namoota leellistoota warra Israa'el deeggaran kan akka Maarko Ruubiyoo ministeera dhimma alaa Ameerikaa West Bank kan Israa'elidha. Israa'el mirga West Bank kan kootee jechee falmachuu qabdii jedhe namoota akkasiiti gara aangootti kan fidan jechuudha. Kanaaf garaagarummaa guddaa qabaata. Ayyee hiika galatoon. Galatoon Firaa'ol. Kan kibxata darbe garee godaantota seeraan alaa jette yeroo jalqabaaf gara Guantanamo Bay'tti ergiteetti. Tarkaanfiin kun erga Trump gara aangootti dhufanii iddoo kana lafa godaantonni itti tursiifaman gochuuf hojii babal'isuun hojjedhaa jechuu isaanii booda dhaga'ame. Waajjirri nageenyaa biyyattii godaantonni yeroo jalqabaaf garas ergaman kunneen waan badoota mana hidhaa Veenzuweelaarraa dhufanidha jechuun ibseera. Namoonni qabaman 10 buufata waraanaa daangaa bulchiinsa Teeksaas jirurraa kibxata darbe gara Guantanamo Bay'tti ergamaniiru. Kana dura Trump Guantanamo Bay babal'isuun akka takkaatti namoota 30,000 qabatu gochuu akka fedhan himaniiru. Guantanamo Bay iddoo akkamiiti? Tolaa Dingataa dabalata qaba. Ashama qayyadu daawwattoonni akkuma dhaggeeffatanii karaa oduu BBC dhaggeeffatanii gama kan deemtaniin oduu ijoo torbee kana akkuma beekamu Oromiyaa keessatti waraanni fannoo jaamu fannoon naannoo Amaaraa fannoon naannoo Amaaraa akkuma beekamu torbee dabaree keessa iddoowwan Shawaalaa fi Wallagga keessatti naannoowwan aanaawwan daangaa naannoo Amaaraa keessatti seenuudhaan loowwan saamuun qabeenya namaa saamuudhaan nama ajjeesaa jirti. Nama bifa adda ta'een bifa hoolaatiin nama gorraa jirti. Kun Oromoodhaa kun gaallachaa nama arrabsaa nama ajjeesaa jirti. Kanaaf inni torbee kana deemaa ture Oromiyaa keessatti hiriirri barattootaa fi hiriiraan garaagaraa iddoo garaagaraatti bifa adda ta'een fannoon Oromiyaa keessaa baatu wanni kun dhaabbachuu qabaa jedhanii bahamaa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa keessatti dadhabina guddaa kan qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Obbo Shimallis Abdiisaati. Ta'uu inni tokkoffaa akkana guddaa kan qabu naannoo isaa yookaan qe'ee fi yookaan mana fi abbummaatti abbaadha. Kanaaf naannoo Oromiyaa akkas waraanii naannoo biraa Oromiyaa keessatti dhufee nama ajjeesee nama tawwaraa deemaa jiru osoo dhaga'uu osoo itti himamaa jiru isinitu waraana bilisummaa Oromoositti gargaaraa jedhamaa jiruun akka waan harka keessaa qabuuti. Kanaaf namni Oromoodhaaf namni obboleessaa jedhan sila obboleessaanii rifataa. Kanaaf warri Shimallis Abdiisaa nama obboleessaa wajjin dhalatiin fakkaata. Kanaaf yeroo ammaa keessatti hatattamaa wanni godhamuu barbaachisu waraanni uummanni Oromoodhaa Amaaraa Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraa guutu waan ta'aniif hatattamaan nama ajjeesuudhaan tarkaanfii barbaachisu fudhachuu qabdu. Oromoon saba guddaadha. Sabni guddaan hangana kun hiriira beenuudhaa dhaabaa nurraa dhorkaa hin jiru. Kanaaf yeroo inni ajjeesee birachuuf maaliif walloodhaaf fakkeenya maal furan walloo saba xiqqaatanii bara yeroo isaan eegan ajjeesee dhaafurratti. Kanaaf uummanni Oromoo kan kaabaa kan dhiyaa bakka jirtan maratti tokkummaadhaan wal cinaa dhaabbadhaa. Yeroo namni bilisa saba keemiti saba kee cinaa dhaabbadhu. Rooroo hambaa firaa dhorkii ifiif waliin nyaatinaa saree wal nyaattu diina firaan dhorkitu akkuma jaamusan